sagalee waaqayyoo dubbachuutti ni qajeelagaa. Mata dureen kan koombo akkas jira. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Isa jiraataa maaliifitu warra du'an keessa barbaaddu? Haleluuyaa. Waaqayyo keenya, gooftaan keenya, mootiin keenya, Yesuus keenya akka warra kaanii, akka moototaa, akka warra kaan abaluu keenya jedhanii waaqa du'ee achitti hafe miti. Gooftaa du'ee achitti hafe miti. Inni isa arfii du'aa cabsee ka'eedha. Haleluuyaa. Isinitti haa tolu gammada Yesuus Kiristoos. Inni awwaala keessatti namne awwaala diigee arfii du'aa cabsee arfii cubbuu cabsee inni ol beera Yesuus. Inni du'aa ka'eera. Arfii du'aa cabsee ka'e Yesuus. Akka warri kaanii du'i qabee hambisuu hin dandeenye. Du'i qabee Yesuus hambisuu hin dandeenye. Kanaaf maaliifitu isa jiraataa warra du'an keessa barbaadu? Haleluuyaa. Inni si keessa jirus jiraataadha. Inni gooftaan kennatu waaqessitus isa awwaala qullaatti hambisee ka'eera. Isa du'ee du'amee ka'eera. Isa arfii cabsee ka'eera. Waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti jecha inni jedhe torban Maatiyoosiif Maarqos jechoota lamatu fudhatu. Jecha isaan fudhatan keessaati lachanuun dhiphachuusaa, gidirfamuusaa, rakkachuusaa, gatii baasuusaatu dubbatu. Maarqosiif Maatiyoos Yesuus Kiristoos akka inni dhiphate, akka inni gidirfame, akka inni dhiphinaa hin taane isa dhiphisan dhiphatettitu dubbatu. Maarqosiif Maatiyoos akka inni dhiphatetti dubbatu. Tuqaan inni dubbate keessaa tuqaa lama isaantu fudhata. Luqaas immoo tuqaa lamatu fudhata. Luqaas immoo Kiristoos fannifamuusaa, dhiphachuusaa, du'uusaa akka sana ta'uusaa iddoon sun iddoo jaalalaa, gatii jaalalaa akka inni baasettitu dubbata. Gatii jaalalaaf ta'u, gatii namoota jaallatamuun hin taaneef ta'u, gatii akkasii gatii jaalalaa akka inni baasetu iddoon sun iddoo jaalalaati jedheetu dubbata. Inni tuqaa lama fudhate. Maatiyoosiif Maarqos tuqaa lama fudhatan. Yohannis inni Kiristoos duukaa ture. Guyyaan fannifamu sanas inni dhaabatee ilaalaa ture sun immoo tuqaa sadiitu fudhata. Inni immoo maal jedha? Yesuus Kiristoosiif iddoon itti fannifame sun iddoo dhiphinaa miti, iddoo maaliis miti, iddoo moo'ichaa jedhe. Haleluuyaa. Lafatti moo'ichi argameedha. Lafatti seexanni tumameedha. Lafatti arfiin du'aa caccabeedha. Lafatti jawween waraanameedha. Lafatti hadheessituun keenya kufeedha. Haleluuyaa. Lafa moo'ichi itti argameedha. Haleluuyaa. Karaa Kiristoos obboloota koo moo'ichi argattaniittu. Sagalee waaqayyoon irra dubbisuun irra lallabuun itti dubbadhagaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 kan hin lallabu. Kaleessanii isa kana boriin dubbadhadheen dhaabe. Kanaafin kana dubbadhem. Kanaa wanta achitti ta'e sana sadanuu isaanii arfanuu isaanii akkamittiin akka qooddatanii dubbatan borini hiikee hiree isinitti dubbadheen dubbadhe. Kanaaf malee macaafa dubbisuu irra darbuu miti. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 irra kan hin dubbadhan. Akkas jedhu guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Agichi awwaalicha ittiin cufanii turanis garagalfamee argan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin argan. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii ituma jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa cacallaqqisaa uffatanii isaan bukkee dubartoonni baay'ee sodaatan lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo as hin jiru keera Galiilaatu jiru waan inni isinitti dubbate waan inni isinitti hime ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhee itti dubbatee ture. Inni dubbaddu asuma gaa Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa tokkootii kaaseeti kan hin dubbaddu amma
waa'ee du'aa ka'uusaatiitti guyyaarraa kan hin dubbadhu fannifamuusaa duusaa kaleessaaf dheengaddan dubbadhee siin jedhee har'a waa'ee du'aa ka'uusaatiitti kan hin dubbadhu. Mata duree gosaas maan fudhadhe maaliifitu isa jiraataa warra du'an keessa barbaadu. Warri barbaadan kun eenyu faadha? Orma kaleessa Kiristoos duukaa turan. Orma kaleessa akka du'u akka fannifamu akka du'u harka cubbamootaatti dabarfamee akka kennamu gaafa guyyaa sadaffaa immoo du'aa akka ka'u orma inni isaaniitti hime. Orma isa duukaa turan isaanumatu waan inni ittiin jedhe irraanfatanii keessaa haqamee maal ta'ani Kiristoos akka waan inni du'aan kaanetti yaadanii barbaachisa kan. Garuu waan gaarii godhan urgooftuu fudhatanii dhaqanii turan dibuudhaaf. Har'a baay'ee keenya keessaa waa tokko isinitti himaa. Kanumaan qabaan isinitti himaa barsiisan qopheessisan barsiisa. Har'a baay'ee keenya keessaa dubartooti sun maaliif akkan waan isaanitti beekame sana irraanfatan sababii kana jedhamee lafa hin kaa'amne garuu in irraanfatan. Har'a immoo baay'een biyya lafaa keessatti namoonni adda addaa maqaa adda addaa fudhatanii kaaniitu gooftaa sanuuf du'e, gooftaa sanuuf fannifame, gooftaa sa jireenya nuuf kennu, gooftaa sa deebi'ee dhufu isan abdii keenya godhannee eeggachaa jirru akkaataan taanetti nu keessaa haqanii nu keessatti immoo waan barbaadan naqanii Kiristoosin nu irraanfachiisaa jiru. Baay'een keenya Kiristoosin irraanfanneeru. Akkamittiin nu keessaa haqan waan barbaadan nu keessatti gannaqan akka nama buna ciratee keeshaatti naquutu akkasittiin nutti naqaniitu buna gogaasaatu maal godhu gogsaniitu keeshaatti naqu. Akkasuma waan gogaa jireenya keenyatti naqanii jireenya keenya gogsan. Har'a waa tokkoon isinitti himaa. Akkuma dubartoota sana ani ergamaa miti garuu isa ergamichi dubbate isinitti dubbadha. Maaliif isa jiraataa orra du'an keessa barbaadu? Har'a namoonni orra du'a keessa orra afuura nama ajjeesu afuura du'aa baatanii deeman keessaatii waan argadhaadhanii barbaadu waan dhagaadhaniitu barbaadu waaqayyoon ofirraa fageessanii namoota ofitti dhiyeessanii nama irraa waa barbaadu. Barnoonni keessa jiru bara akkasiidha. Angaruu waa tokko isinitti himaa. Inni siif du'e inni jiraataa ta'e sitti dhiyoo jira. Yooti waamteef si dhagaa. Yooti kadhatteef si dhagaa. Yooti na qaqqabetteef si qaqqaba. Eenyu caalaa inni jiraataan sun sitti dhiyoo jira. Inni arfii du'aa cabsee kee inni jireenya siif kenne inni ati abdattu inni ati deebi'ee dhufatte waammattu ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus obboleessa koo obboleettii koo sitti dhiyoo jira. Fagoon jiru Yesuus sitti dhiyoo jira. Kanaaf isa jiraataa maaliif orra du'an keessa barbaadu? Wanta inni kaleessa isinitti hime sana hin irraanfattan maaliif? Hin dagattan maaliif? Inni an harkorra cubbamootaatti dabarfamee kennamuuf hin jira. Ilmi namaa harkorra cubbamootaatti dabarfamee kennamuuf jira. Gaafa guyyaa sadaffaa immoo du'aa ka'uudhaaf jira. Awwaalli qabee hambisuu hin danda'u. Dhagaan guddaan irra kaa'an sun Yesuusin achitti qabee hambisuu hin danda'u. Loltooti eegaa jiran sun Yesuusin qabanii achitti hambisuu hin danda'an. Haaleluyyaa. Inni waaqa jiraataadha. Haaleluyyaa. Inni arfii du'aa cabsee isa ka'uudha. Dhagaan isa qabuu hin danda'u. Loltoota achitti hambisuu hin danda'an. Du'i achitti hambisuu hin danda'u. Eenyuun Yesuus Kiristoos gooftaa keessatti waaqessitu. Yesuus Kiristoos waaqa keessatti waaqessitu. Isa siif du'e, isa siif fannifame, isa qaraanii warratti gatii siif baase. Isa eenyu qabee hambisuu hin danda'u. Kanaaf warra du'aa keessa hin barbaadin inni jiraataadha. Yesuus inni jiraataadha. Yesuus inni Elshaadaayidha. Yesuus inni Adoonaayidha. Yesuus Kiristoos inni du'aa ka'eera. Kanaaf egaa jarri kun yeroo ibsan akkasittiin ibsu. Yeroo ibsan akkasittiin ibsu sadanuun isaanii. Nus immoo arragaa bara sanatti egaa bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafarra turetti bulchiisi warra Roomaa akka turan Israa'el warra Roomaa harkatti kuftee akka isheen turte kana dubbachaan ture. Bara sanatti Fariisotatu jira, lubootatu jira, Saaduqootatu jira. Gartuun tokko du'aa ka'utti hin amanu. Gartuun Saaduqootaa warri jedhamanii maal hin taane du'aa ka'utti hin amanan. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu du'aa ka'uun akka jiru
macaafa isaan dubbisan macaafa isaan baatanii deeman keessaati baaseetu isaanitti dubbata ture. Irraa kanan isinitti dubbadha. Macaafa faarsaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti akkas jedhetu dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra saadiqootaatti du'aa ka'uun hin jiru warra jedhanitti namni duunaan achumatti hafa warra jedhanitti akkas jedhee isaanitti dubbate. Akkas jedheetu isaanitti dubbate. Lakkoofsa 9:10 akkas jedha. Kanaafis garaan koo hin gammada, lubbuun koo inni ulfina qabeessi in ililcha. Namummaan koos immoo sodaa malee hin jiraata. Ati iddoo lafa jalaatti ana hin laattu. Isa siif of kennes ijaan iyyuu qilee akka inni argu hin gootu. Ati karaa jireenyaatti nama geessu na barsiifta, guutummaa gammachuu fuula kee duraa wanti namatti tolus immoo bara hundumaa mirga kee jiraadha. Du'aa ka'uun akka jirutu gooftaa Yesuus Kiristoos macaafa keessaa baaseetu isaanitti dubbata. Eenyutti warra saadiqootaatti du'aa ka'uun jira. Namni du'ee achumatti hin hafu. Bor du'aa ka'uun jira. Du'aa ka'uu booda immoo hundumtuu lafa dhaquu qabaa. Edheetu isaanitti dubbata jechuudha. Akkasumas Isaayaas boqonnaa 26 lakkoofsa 19 irrattis akkas jedha. Orri kan keetii garuu hin jiraatu. Reeffi isaanii du'aa hin ka'a. Isin orri awwaala keessa ciiftan kaa gammadaa faarfadhaa. Yaa gooftaa fixeensi ati ergitu fixeensa jireenya kennuudha. Egaa laftis ekeraa warra du'anii ol hin baafti. Du'aa hin ka'u, du'aa ka'uun jira. Saadiqoota akkasin jettan miti du'aa ka'uun jira. Du'anii achumatti rafanii bara kana keessa akkas jedhu namoota tokko. Nun amantii keenya kan adda godhuuf nuunis kan adda nu godhumaa inni du'aa ka'utti amanna. Du'aa ka'utti kan inni amannu immoo gooftaa keenyatti du'ee arfii du'aa cabsee kee kan adda nu godhu kan amantii biraarraa adda nu godhu kana Kiristoositti amanuu keenya karaa Kiristoosiin Waaqayyo wajjin ol arguu keenya akkasumas immoo du'aa ka'uun jirannee jireenyi bara baraa jirannee booda hin jiraannee amanuu keenya kan adda nu godhu. Kanaafitu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun akka jiru isaanitti dubbata jechuudha. Akkasumas kakuu moofaa keessatti Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 akkas jedha. Orra obbaafatan garaa lafaa keessaa rafan keessaa baay'een dammaqanii kan jireenya bara baraaf kan yeelloo jibbisiisaa bara baraaf hin ka'edha. Orra du'an keessaa, orra awwaalaman keessaa, orra reeffi isaanii awwaalamee jiru keessaati baay'een jireenya bara baraatiif ka'u. Baay'een jireenya bara baraatiif hin ka'edha. Baay'een immoo salphina jibbisiisaadhaaf ka'edha. Laga namni hin du'aa ka'uun jira, jireenyi bara baraa jira. Yeroo du'aa ka'utti namni inni Kiristoos hin qabu, inni Kiristoositti amane, inni jireenya bara baraa qabu gara jireenya bara baraa dhaqa. Inni kaan immoo gara leeyyoo jibbisiisaa bara baraatu dhaqa. Jedheetu kakuu moofaa keessatti isa barreeffame warra saadiqootaatti dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafiyyuu du'aa ka'uun jira isaaniin jedhee itti isaanitti dubbatu argina jechuudha. Adhumayyuu immoo numtiyyuu immoo kiristaanota taane tarii du'aa ka'uun jiraachuu isaayyuu immoo hin shakkina ta'a. Garuu obboloota qofaa tokko isinitti himaa. Kan nuyi amannee fi faarfachuu qofaan miti kadhannee biddaan miti. Kan nuyi aman du'ee isa du'a mo'ee keejjini du'aa kaane mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf kan nuyi amanneef jechuudha. Kanaafittuu du'aa ka'uun jira. Akkasumas Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 amma 33tti yeroo kan hin fudhanneef jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateedha. Akka yeroo hin fudhanneef tuqaasaa akkasumatti dubbifachuun hin danda'ama. Dubbisaa isiniin jira. Kana fakkaata egaa. Kanaafiyyuu Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 amma 33tti akkas jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Akkas jedha. Yeroo kana dhaga'anitti dinqifatanii achumatti isa dhiisanii adeeman.
gaafasuma saaduqoonni orri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii yaa barsiisaa namni tokko dhala utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii sana dhaalee sanyii obboleessa isaatiif adhaabuuf jedhee Museen kunoo obboloonni torban nu gidduu jiraachaa turan inni hangaf niitii fuudhee ituu dhala hin godhatin hin du'e. Amma gaa waa'ee du'a isaaniitu mootummaa Waaqayyoo keessatti ishee kana eenyutu fuudhaa eenyuuf taati jedhaniitu dubbatan. Lamma kun egaa du'aa ka'uurraa waan bodiisaarra jira waan ta'eefitu kana gaafatan gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu achi keessa wanta akkasiin jiru fuudhaaf heerumin hin jiru. Asumatti bitadhaa garaa keessan kutadhaa kan keessan lafumarraa hidheetu ittimee eetuun dubbatu argina gaa. Gabaabsee man dubbadha. Du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amma gaa waa'ee du'aa kee gara sanatti isin deebisa. Du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos edda gooftaan isaanitti mul'ate booda ergamoonni hin shakkine du'aa ka'uun giddu galeessa lallaba isaaniif hundee lallaba isaanii ture. Kanarraa kan kee argamuun hedduun isaan du'aa ka'utti ergamootatti gaafa mul'atu akka isaan gara daara lafaa dhaqanii wangeela lallaban kan inni isaanitti hime guyyaa sanaa jechuudha. Du'aa keetti booda amma daara lafaatti deemanii akka wangeela lallaban, akka wangeela barsiisan, akka abboommisaa hundumaa akka barsiisan, duuka buutusaa akka godhan, maqaa Abbaa fi Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutti akka cuuban kana kan inni isaanitti hime guyyaa sana dhaga'anii kaasanii ergamoonni shakkii tokko illee hin godhan. Yesuus Kiristoos akka inni du'aa ka'e hin shakkine amananii jireenya isaanii keessatti mirkaneeffataniitu gara hojii inni itti kenneetti bobba'an. Gara hojii inni isaanitti kenneettitu bobba'an. Waa'ee shakkii keessa gaa Toomaas shakkeera garuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee anumatti du'aa ka'e inni waraaname kunooti, cinaachi koos kunooti, harki koos kunooti, quba kee keessa kaa'itii ilaali. Garuu ituu hin amanin itu nargin kana manan immoo isaan eebbifamoodha jedheetu Yoonaasifis mirkaneessee Toomaasifis mirkaneessee gooftaa Yesuus Kiristoos. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:1-3 gaa yoo ilaaltanii fi isa kanatti argitu humnaanitu wangeela lallaban mallattoodhaaf dinqiidhaanitu lallaban. Yeroo lallabinaa jedhanitti isiniin dhageenya moo Waaqayyoon dhageenya isiniin dhaga'urra Waaqayyoon dhaga'uun nuuf fayyada malee hin shakkine jechuudha ergamoonni. Amma gaa dura du'aa kee gaafa du'aa kee dubartootatti mul'ate maal isa jedhu isas tartiibaa hin dubbachaa deema rakkoo hin qabu. Ol jala makame hin makamu an seenama Kiristoosii isinitti himuudhaafi kun immoo jireenya keenya keessatti jiraataa akka ta'utti isinitti dubbadha jechuudha. Du'aa ka'uusaa karaa sadii mirkaneesse gooftaa Yesuus Kiristoos akka du'aa kee arfii du'aa cabsee awwaala qullaatti hambisee erbeen sun achitti hafe inni du'a keessa akka kee karaa sadiitu mirkaneesse gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Wanta qulqulluu ta'e wanta dhugaa ta'uusaa karaa sadiitu mirkaneesse. Kakuu moofaa keessatti akka barreeffamee jiru hojii ergamootaa boqonnaa 2:25 amma 28tti akkas jedha. Hojiin ergamootaa kakuu haaraa keessaa garuu isa kakuu moofaa keessatti dubbatameetu kakuu haaraa keessatti dubbate waan ta'eef isa akka yaadannuudhaaf 2:25tti akkasidha. Daawit waa'ee isaatiif yeroo hundumaa goofticha fuula koo duratti ni ilaala. Akka an hin sochooneefis inni gara mirga koo jira. Kanaaf garaan koo gammadee arrabni koos ililchee foon koos abdii keessa hin buufata. Lubbuun koo iddoorra du'aniitti hin niiftu. Dhuunfaa keessa tortoraatti dabarsitee hin kennitu. Karaa gara jireenyaatti geessu hin barsiifta. Anaa wajjin jiraachuu keetiin garaa koo gammachuudhaan hin guuttaa hin jedhaan.
Daawit waa'ee eenyutu dubbata? Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoostu dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbatame akka kana teera yookaan immoo akka kanatti keeradhee Phexros immoo tun deebisee dubbatutu argina jechuudha. Inni lammaffaa immoo Gooftaanis dursee waa'ee du'aa ka'uu dubbateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis tuqaa isaan dubbadhaa dubbisaa booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Maarqos 8:31 irratti akkasumas immoo 10:34 irratti Yohaannis 2:19-21 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'aa ka'u dubbateera. Ofii isaatii akka du'aa ka'u ofii isaatii dubbateera jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Tokkoffaa keessa jira kuni lammaffaanis ammamillee eegdonni awwaalicha eegaa yoo jiraatan illee Yesuus Kiristoos awwaala diigee eegdonni tuma eeganii awwaala diigee du'aa akka keetu macaafi qulqulluun dubbata. Maatiyos 7:62-66 yoo dubbista isa kana argitu jechuudha. Akkasumas immoo Yohaannis 20:9 akkas jedha. Inni warra du'an keessaa ka'uun hin taaf hin jedha. Isaan garuu kana amma ammaatti hin beeknedha. Inni warra du'an keessaati ka'uun hin taaf hin jedha. Isaan garuu amma ammaatti kan hin beekne. Eenyutu orma kaleessa duukaa bu'aa turan akkasuma dubbadhee isaanumatu awwaala keessa barbaacha dhaqe. Amma ammaatti hin beekne hin hubanne. Kanatu rakkina guddaa jechuudha. Sadaffaanii gooftaan guyyaa 40 namoota adda addaatti of mul'iseera. Baay'eetti yartuutti nama tokkotti mana keessatti bakkeetti qaqqabatanii ilaalaniiru. Maaddiitti isaanii wajjin taa'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo du'aa kee booda guyyaa 40 fi namoota adda addaatti mul'ateera. Ergamootatti mul'achuun isaa kuni macaafa qulqulluu keessatti al 11 barreeffameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkaataan itti mul'ate iddoo du'aa keetii booda guyyaa 40 sana keessatti akkaataan itti mul'achaa ture al 11 barreeffamee jira. Macaafa qulqulluu keessatti tokkoffaa guyyaa keetti Maariyaam ishee Magdalaatti mul'ate. Maariyaam ishee Magdalaatti mul'ateetu Phexros faatti dhattee akka isheen himtuu fi itti mul'ateera jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos dura jalqaba tokkodhee Maariyaam ishee Magdalaatti akka mul'ate dubbata macaafa jechuudha. Lammaffaa dubartootatti mul'ate. Dubartoota Maariyaam faa, Solomee faa, Maariyaam faa warra kanatti mul'ate. Inni jalqabaa Yohaannis 20:11-18 inni lammaffaa 28:9-10 akkasumas immoo sadaffaa Phexrositti mul'ate. Luqaas 24:34 irratti Phexrosittis of mul'ise gooftaa Yesuus Kiristoos. Afuraffaa warra karaa Emaa'us irra waa'ee isaa dubbachaa deemanitti isin waa'ee maalii dubbattu gaafa gaafatutti akkasitti hin jedhan. Maal ati Israa'el keessa hin jirtu nama keessummaadha eessa bade jedhan. Garuu inni isaanii wajjin haasaa deemee dhaqeetu maaddiitti taa'e achiiti gaafa inni biraatti adda ba'utu akkasitti baran. Ija isaanii heddinni banee fi booda jechuudha. Shanaffaa lafa Toomaas injirratti ergamootatti oluma duukaa isaanitti mul'ate. Lafa Toomaas injirratti mana cufamaa keessatti ituu qorqorroon hin uramin ituu balballi hin cabin Yesuus Kiristoos gidduu isaanii dhaqee dhaabateetu nagaan isiniif haa ta'u. Haaleluyyaa. Maqaan isaa eebbifamu. Nagaan isiniif haa ta'u deetu akka du'aa kee isaanitti mul'ise yookaan immoo warra abdii kutatanii jiranitti akkuma silaa dubbatamaa turanii faarfachaa turanii hin banna seenee abdii kutannee akkuma jedhanii inni du'aa kee gidduu isaanii dhaabate ani du'aa keeraa hin baddanii nagaan isiniif haa ta'u deetu mirkaneessee jechuudha. Eenyu Kiristoos Yesuus akka du'aa kee. Jaaffaa gaafa guyyaa 8ffaa ergamoota hundumaatti mul'ate. Ergamoota hundumaatti gaafa guyyaa 8ffaa immoo ofiisaa of mul'ise. Yohaannis 20:26-29. Torbaffaa galaana Galiilaa bukkeetti ergamoota 7tti mul'ate. Galaana Galiilaa bukkeetti ergamoota 7tti dhaqee mul'ate Yesuus Kiristoos. Akkasuma Yohaannis 21 irra jira kunis jechuudha. 8ffaa namoota 500tti
of mul'ise namootni 500 warra nyaata nyaachiseedha. Isaanitti of mul'ise jechuudha Kiristoos Yesuus. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 amma 20tti. Salgaffaa Yaaqoobitti of mul'ise. Yaaqoobitti of mul'ise. Qorontos saduraa boqonnaa 15 lakkoofsa 7. Kurnaffaa yeroo ol ba'e ergamooti ituu ilaalanii ol ba'e. Ergamoonni ituu ilaalaa jiraniitu Yesuus Kiristoos isaan biraati keetu ol ba'e. Keetu ol ba'e. Ituu isaan ilaalaniitu ol ba'e. Guyyaa tokko immoo ituu isaan ilaalanii ituu namoonni ilaalanii orri waraanan orri fannisan ituu ilaalanii deebi'ee dhufuudhaaf jira Kiristoos jechuudha. 11ffaa erga ol ba'e booddee karaa Damaasqoo irratti Phaawulositti mul'ate. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga ol ba'e booda karaa Damaasqoo irratti Phaawulositti ofiisaa of mul'ise. Ituunni duuka buutota Kiristoos ari'aa jiru, ituunni namoota ari'aa jirutu Kiristoos ofiisaatu itti mul'ise. Ofiisaa Phaawulositti mul'iseetu Phaawulosiin maqaa isaa jijjiiree nama isaa ari'atu ergamaa isaa yookaan immoo duuka buutuu isaa hojjetaa isaa godhate jechuudha Kiristoos. Kanas gaa hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 argina. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amantoonnis isaan qajeelota yookaan qulqulloota ta'uu isaanii mirkaneessa. Du'aa ka'uu isaatiin Yesuus Kiristoos ituu du'ee afeeratee silaati Kiristoositti amanuun hin jabaata. Garuu inni du'ee arfii du'aa cabsee akkuma dubbate akkuma keen kun isatti amanuu keenyaanii qajeelota ta'uu keenya yookaan immoo qulqulloota ta'uu keenyatu mirkaneessa. Du'uu isaatiin qajeelummaa arganne. Du'aa ka'uu isaatiinis qulqullummaa qajeelummaatu arganne. Kanaafitu qajeelummaan keenya akka moofaa abaarsaati jedhee inni Isaayyaas raajichi dubbate asitti dhufee mirkanaa'etu qajeelummaa keenyas akka moofaa abaarsaate karaa Kiristoos Yesuus maal taane qajeelota ta'an du'aa ka'uu isaatiin. Ituu inni du'aan kaaneeti ituu gatiin cubbuu keenyaa nuuf hin baaneeti qajeelota hin taanu turre silaati akkas hin taanu turre jechuudha. Kana fakkaata gaa kanaaf Kiristoos Yesuus du'aa ka'eera gaafa jennu gaa kanatu mul'isa jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seexanaaf humna du'aa mo'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin maal godhe? Seexanaa fi humna du'aa mo'e. Seexanaaf humni du'aa kan ittiin mo'aman seexana humna du'aa cubbuu kan ittiin mo'ame Kiristoos Yesuusiin du'aa ka'uu isaatiin jechuudha. Kanaaf Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 54 amma 55tti akkas jedha. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa yemmuu bu'u. Wanti hin duunes iddoo wanta du'u kanaa yemmuu bu'u. Duunni badduu ba'ee moo'ichi argameera. Duunni badduu ba'ee moo'ichi argameera. Ammas immoo moo'ichi kee meerree yaadu'aa arfiin kees meerree yaadu'aa jedhe. Moo'ichi kees meerree arfiin kees meerree ati mo'amteetta jedhe. Du'i mo'ameera, cubbuun mo'ameera, seexanni mo'ameera. Maal ta'uudhaan? Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudhaan. Haaleluyyaa. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin maaltu ta'e? Seexanni mo'ame, cubbuun mo'ame, duunis mo'ame. Kanaafitu beerree humni kee, beerree arfiin kee yaadu'aa jedhee Phaawulos itti dubbatutu argina jechuudha. Kanaaf wanta mo'amaa jirutu, wanta mo'amee jirutu, wanta badee jirutu, wanta badduu ba'ee jirutu biyya lafaa kana irratti nama sodaachisa. Nama sodaachisa. Yeroo tokko Dr. Maamush Fantaa nama jedhamu Itoophiyaa keessa nama baay'ee lallabaadha. Kan barnootas na barsiisee irraa baradheera. Baay'een jaalladha. Namicha tokkotu raajii tokkotu iddoo tokko dhaqeetu waan baay'ee dubbatee gaafa itti morma gaafa dubbatan immoo hinduu ta'ee nama sodaachise jedha. Gaafa dubbatu tarii lallaba isaa dhageessanitu ta'a. Innaanitu kanas immoo sodaachuu qabnaare du'as immoo sodaannaare warra du'a sodaatan ta'an innaan immoo amanuun keenya iyyuu gatii hin qabu. Amanuun keenya iyyuu gatii hin qabu. Sababiin isaa nuyi gaafa Kiristoos Yesuusiin furannetu hin duune isaa wajjin immoo du'aa kaaneerra.
nuyi warra du'aa kaanidha warra du'a sodaatu miti nuyi warra du'aaf jilbeenfatu miti nuyi warra du'aan sodaachisan miti jedheetu dubbate yeroo tokko waa tokko hintima wanta du'a wanta moomaa tuna marakkisa wanta du'a wanta moomaatu biyya lafaa kana keessatti amantoota rakkisa seexannis moomeera cubbuunis moomeera du'is moomeera nummoo isa du'a moo'ee keettitu amannee jirra wanta du'aatu nama rakkisa yeroo tokko loltoota tokkotu inni tokko rasaasa qabaa meeshaan isaas rasaasa qabaa hidhannoo isaas rasaasa qaba isheen tokko immoo dubartiidha meeshaan ishees rasaasa hin qabu hidhannaan ishees rasaasa hin qabu isa rasaasa qabu sanatti hidhatteetu harka kennitti jette meeshaatti qabde ukaasu sodaateetu maal godhe meeshaatu qabu itu rasaasa qabuutu harka kenni gaafa irraa hiistu akkas goote kan kowaa tokko iyyuu hin qabu tureetteen kanuma isaa fudhatteetu ittiin ajjeeste arras maa inni biyya lafaa keessa biyya lafaa isa du'aa biyya lafaa isa gatii hin qabne biyya lafaa isa borbaduuf jirutu yaaddoodhaan dhiphinaan gidiraadhaan irriba malee nu buushee sodaadhaan nu fixaa jira wanta mo'amaati waa tokkoon isinitti warra misraachoo wanta mo'amaa hin sodaatinaa wanta isin sodaachaa jirtan dhukkuba du'a namatti fidu yoo ta'e gidiraa yoo ta'e dhiphina yoo ta'e rakkina yoo ta'e hundumti isaa mo'ameera Kiristoos fannoo irratti torbee mataa isaanii dhidhiiteera hin sodaatinaa wanti isin sodaachisaa jiru wanta mo'amaadha wanta mo'amaa wanta gatii hin qabne wanta iddoo gadhiiseedha kanaafi du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin iji argame yookaan fireen argame inni tokkoffaa ammaa inni seexanni mo'ame cubbuun mo'ame du'i hin mo'ame nummoo isa moo'ee arfii du'aa cabsee awwaala qullaatti hambisee keetti amanneetu mirga waaqayyo abbaa Kiristoos keessa dhokannee jirachuu tokko kana lammaffaan immoo du'aa ka'uun gooftaa Yesuus ilmaan namaa irra du'aniif abdii du'aa ka'uu isaanii kennee mirkaneesseef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin ilmaan namoota irra du'aniif irra borbaduuf jiranii fi abdii du'aa ka'uu isaaniif kenne abdii du'aa ka'uu nuuf kenne du'aa akka kaan nuuf mirkaneesse Yesuus Kiristoos du'a booda jireenyi akka jirutu nuuf mirkaneesse Yesuus du'aa ka'uu isaatiin sadaffaa inni kun Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 12-19 jira kun immoo ilmaan namaa hundumaaf misraachoo guddaadha sagaleen kun abdiin du'aa ka'uu jiraachuun ilmaan namaa hundumaaf misraachoo guddaadha misraachoon kana caalu tokkoyyuu hin jiru jechuudha inni sadaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee du'aa ka'uu isaa dursee kan dubbate hojiin mul'ise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'aammoo akka ka'u akkuma dursee dubbate du'aa keemmoo dhugaadhaan mirkaneesse yookaan immoo du'aa ka'uunsaa dhugaa ta'uusaatu hin mirkaneesse namootatti mul'ate guyyaa 40 guutuu deddeebee of mul'ise namootatti mul'ate qaqqabadhaa ilaalaa inni anumaa jedheetu akka du'aa kee mirkaneesse ituma isaan ilaalanii immoo ol ba'e kanaafiyyuu wanti ta'e hundumtinu Kiristoos irratti humna godhachuu hin dandeenye eddii Kiristoos irratti humna godhanne ta'e immoo Kiristoositti amanuu keerraa kan ka'e wanti humna sirratti godhatu tokkoyyuu hin jiru yooti humna irratti godhatetti amanuu baatte yooti humna irratti godhatu an gooftaa isa waan hundumaa moo'etu na keessa buufatee jira gooftanaaf ta'ee jira isaaf hin jilbeenfadha isa waaqessa isa ol qaba wanti tokkoyyuu irratti aboon qabu yoo jetteefi waa tokko aboo sirratti hin qabu Yesuus Kiristoos biyya lafaa moo'ateera nummoo isatti amanuudhaan biyya lafaa mo'annee jiraanna moo'ichaan deddeebina moo'ichaanitu jiraanna yoo oliin dhaamuu baanne yoo macaafa qulqulluu hubanneef yoo sagalee waaqayyoo hubanneef yoo sagalee waaqayyoo hundee keenya godhanneef yoo Kiristoositti maxxanneef nuyi orra sodaataa jiraatan miti sodaachisaatu jiraanna abdii qabna haleluuyaa abdii qabna obboloota waa tokko heetti himaa biyyi lafaa baddu wanti bade haa ta'u abdii qabna waaqayyotu hin beekin immoo waa tokko hin ta'u yeroo amma Vladimir Putin Ukrainaan sodaachisuu jalqabe akkas hin jedheen
waaqni namannu harka isaanii keessa hin jiru injedhee namootatti dubbadde waldaa keessatti lallabaa wanti biyyi lafaa kana isheen baddu yeroo waaqayyo jedhetti guyyaa waaqayyo jedhetti malee jarri kun balleessuus hin danda'an jiraachisuus hin danda'an. Hallelujah. Obboloota qofaata kun sodaatinaa. Haala kam keessatti sodaan jireenya keessa hin dhaalin. Sodaatu gadheedha. Kanaafitu waaqayyo guyyoota 365 jiran waggoota guutochuudha. Sagalee hin sodaatin jedhu guyyaatti jira. Waan tokko hin sodaannu. Nuyi wanta nutti dhufu hundumaa karaa Kiristoos Yesuus moo'icha arganna. Inni immoo akkuma dubbate wanta hundumaa moo'ee du'aa ka'uusaa namootatti of mul'isee mirkaneesseera Yesuus. Kun macaafa qulqulluu keessaatii Maatewos 26:21 irraa 27:22 irras jira jechuudha. Isa arfaffaan isinitti dubbadhee gara xumuraatti geessaa Yesuus du'aa ka'eera. Inni arfaffaa waa'ee du'aaf du'aa ka'uu Yesuus dursee dubbii waaqayyoo keessa raajiin dubbatame raawwatame. Yesuus Kiristoos akka gara biyya lafaa dhufu akka du'aa moo'ee ka'u akka mataa boofichaa tumu macaafa qulqulluu keessatti raajii dubbatame yeroo addaanfaa cubbutti gufan yeroo Yohaanfaa cubbutti gufan isa dubbatame seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 isa jirutu hin mirkanaa'e xumura argate. Isa kana inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti sila gargar qoodanii isaan dubbatan dubbadde waa'ee fannifamuusaa kaleessaa wanta inni dubbates dubbachaan ture. Inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbiin macaafaa akka raawwatamuuf nan eebodhe inni jedhe ishee xumuraa kana jechuudha. Ishee xumuraa kana. Innis akkuma isin beektan gaa 3:15 irratti akkas jedha. Ansiif dubartittii gidduu sanyii isheef sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Atis kophee isaa in idditaa jedheedha. Isa kanatu raawwatame. Inni maal godha? Mataa kee hin buruqsadha. Mataan jawwee, mataan du'a, mataan cubbuu Kiristoos fannoo irratti ol ba'uudhaan maal ta'eera? Buruqseera. Ergaa Qolaasiyaas irratti isa kanatu dubbata. Wanta fedhe duwwaatti akka hambise isa kana dubbiseen dhaaba Qolaasiyaas irratti akkasidha. Ergaa Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaasee wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurra barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaasuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensarraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiiseera. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo keenyaa kan ulfaate ta'u. Yesuus Kiristoos maal godheera? Moo'ichaa wanta hundumaa xumureera. Nummoo Kiristoositti amanne teennaani hafuurri moo'ichaa kun jireenya keenya keessa jiraachuu qaba. Amantiin moo'ichaa kun nu keessa jiraachuu qaba. Wanta fedhetti, wanta humna hin qabnetti, wanta gatii hin qabnetti akka namicha ituu rasaasa qabu, ituu qawweensa keessa rasaasa jiru, hidhannoo isaa rasaasa qabu, dubartii ishee meeshaan ishee rasaasa hin qabne, hidhannoon ishee rasaasa hin qabnetti dhaqee harka kennuu hin qabnu. Moo'ichaan jiraachuu dandeenya. Moo'ichaan deddeebi'uu dandeenya. Karaa Yesuus Kiristoos jedha Phaawulos Qorontos boqonnaa 5 irratti akka warra duulaa moo'ee galuuttitu karaa Kiristoos Yesuus moo'ichaan galladha. Hallelujah. Moo'ichi immoo kan hin argame Kiristoos fannifamuusaan, duusaan, awwaalamuusaan gaafa guyyaa sadaffaa immoo du'aa ka'uusaatiin. Gooftaan Yesuus Kiristoos du'eera, awwaalameera, gaafa guyyaa sadaffaa immoo du'aa ka'eera. Hallelujah. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Har'a immoo waa tokkoon isin hima. Mana keessan keessaa wanti du'ee jiru, jireenya keessan keessaa wanti du'ee jiru, wanti isin hundi wettaniitti dhiphachaa jirtanis maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a lubbuu godhata. Hallelujah. Humna du'ee du'aa ka'u Kiristoosiin isin irratti labsa.
ukkubatina ajjeesettu arna maqaa Yesuus Kiristoosin humna dhaba. Arna maqaa Yesuus Kiristoosin hin tumama. Wanta sodaattu maqaa Yesuus Kiristoosin hin tumama. Famaa gooftaan koo sinaa eebbisu. Amiin. Isa jiraata warra du'an keessan barbaadinaa